Sagaleen kiyya isinitti dhagama. Ayyee ulfaadha guddaa galatooma. Ammallee irra deebi'uudhaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii baga jiraattanii baga har'a geenne baga waan jirru hundarraa waafnee har'a geenne. Egaa hin jirraa fi hin jirraa fi jedhu waan hin dubbatamii wayii dhufee dubbachuuf osoo hin taane waanuma dubbachaa turee fi waan dubbatamaa jiru irra deddeebiinee dubbachuudhaaf waan ta'eef iyyuu maaliif jennaan waan ammarratti ta'aaru kana gaadhuma rabbii fi namni dogongoraan waa godhee dogongora sana yoo dogongoree irraa deebi'eet dhiifama nama gaafata nin dogongore yookaaniif immoo nin balleessee naa dhiisaa jedha. Namni hin balleessee naa dhiisaan osoo bareedduu taatee jirtu irra deebi'ee ammallee jechootuma silaa nama mataa qaba jechuun hin dandeenyu nama akka kanaan ammas as deebi'ee waan uummata dallansiisuu fi waan uummata jibbisiisu yoo dubbatu arguu caala wanti nama jibbisiisu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf waan akkanaatiin yookaan sammuu haga tanaatiin doktora jedhamanii waamamurraa namatti hafuturra furmaata. Ammas taanaan namni inni har'a xiqqeessu islaamni inni har'a xiqqeessu as ga'uu isaa har'aatiif soorsiin islaama har'aa kanni xiqqoon rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam rasuula rabbii arrabsuu miti. Namuma dhuunfaa arrabsuudhaaf mooraalii hin qabne yoo as baatee waan akkasii haasoftuu fi ajandaa uummata keenya jidduu keessu baay'ee nama jibbisiisa. An obboleewwan amantaa biraa qaban baay'ee qaba. Hiriyoota baay'ee qaba. Takkaa'u ilaalcha gadhee akka kanaa keessatti arginellee yookaan immoo ilaalcha gadhee akka kanaatiin wal waliin deemnee hin beeku. Amantaan amantaadha. Waa'ee oromummaa inni nu barsiisu oromummaa har'a isaa miti kan nu barsiisu. Isiin erbeen nama dhiifama nama dhuunfaallee wanto jechuun baay'ee ulfaata garuu jajisii inumaayyuu zeeroo namaatirraa dubbachuun hin taatu garuu ummanni keenya waan itti hootti ta'ee ajandaa godhatee dhugama rabbiititti maqaa rasuulli arrabsamurra ani yeroo kumatti xiqqeeffamu naa wayi. Har'arratti ajandaa akkas fakkaatu yeroo ummanni Oromoo bitaa mirgaan waliif dirmatee sagalee walii ta'ee waa'ee oromummaa isaa cufaaf waliif dhaabbatee waliif dhiigurratti yeroo biyya kana keessatti namoota gatii kaffalan lubbuu isaanii lafeen isaanii itti cabde odoo laakkofne har'aa waan biraa nu jechisiisuuf yaalu malee yookaan immoo amantaa akkaan amantaa biraa nama amantaa biraa xiqqeessee gochuudhaaf nu yaalchisuudhaaf yookaan immoo qoqqoodamiinsa fidanii ilmaan Oromoo jidduu kaa'uudhaaf malee deeroon akka tanaatuun amantaa namaa xiqqeessuu illee hin dandeettu rasuula rabbiillee jaalatamaa xiqqeessuu hin dandeessu. Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaamiin miti isii diqqoo tana ummanni Qureeshiyyuu waa irraa fuudhuu dhaban. Karabbi guddise karabbi kaleessa jaallatee jaalachiise namni tokko jibbuullee hin danda'u xiqqeessuullee hin danda'u. Walaa dhageeffannu wanti har'a gadheen kana godhaa jirtuuf maqaa abaa'oo keessa taa'anii yookaan immoo maqaa paartii yookaan immoo maqaa gosa wayii keessa taa'anii gosa tokko arrabsuu jechuun gosa sanar fi paartii sana jibbisiisuudhaafi malee paartii sanii nahanii yookaan gosa sanii nahanii miti. Namni tun deeroontu wallagga bakka hin buutu. Islaama meeqatu jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Qabsaa'ota meeqa jira ka lubbuu ofii odoon qusatin fuudhee lubbuu ofii ummataaf kenne. Oromummaa fi islaamummaan akkam akka jirtu ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa irraa baruu dandeessan. Gaafa reeffa eebbisaa addunyaa namni fuudhu jedhame namni fuudhe sun eenyu si ture
ishee deeroo har'a akkanatti baqattee miilaan biyyaa baatee jiru wantoo keessa teettee baargariif maalii keessa teessee odeessitu kanan turre beekaa. Gaafa sanuyyuu nu waliif kafana turre. Gaafa sanuu nu waliif gaachana turre. Nu waliif wantee turre. Ilaalcha akka kanaa. As bahee gosa waamaa gosa arrabsuu. Enumaayyuu arrabsu mee Jawaar Mohammad arrabsuun bar xiqqoommaa nama xiqqeessiti jennaan xiqqeennoo ofii qabduu fi guddaan hooma nama guddisannaan guddina ofii qabuuf. Jawaar na jaaladhaa jedhee miti kan uummanni isa jaalate. Hojii inni hojjeteen uummanni isa jaalate. Gaafa dogongorteedhaanii turan. Nuti kaleessallee hardhallee inni dogongore jennaan. Hanga garuu karaa sirrirra jirutti kumaatamaanii wareegamnaaf anuu wareegamaaf. Namni isin odeessitan ustaaz Naasirii fi miti kan nas ba'een akkasii hin wareegamnaaf inuyyuu hanga Jawaarii ta'uu qabnu hin taane budaadhaan isin warra jiraadhaan qabsaa'ota keenya meeqa nyaatee fixetuyyuu har'a akkana haasaas ba'e. Dhaaba waan akkanaa waan even kaleef dheengadda waan dubbatee sanqatee tar'a laayivii dhiyaatee afaan bana. Please warri dandeessan warri itti dhiyoo quballee ka walii aan walitti hidhani namni nama kanatti dhiyoo nama kana nurraa qabadha. Amantaan haa ta'u maaliin haa ta'u namni nama kanatti dhiyoo jiru nama kana qabaa nurraa. Biyya seerri jiru jirtanii seeratti dhiyeessa. Waan seeratti dhiyeeffamuudhaaf barbaachisu kamuu yoo jiraate akka nama dhuunfaatii fi akka sabaatitti godhuun nurraa dirqama ta'a. Tun immoo gadheen waan namaan beekneef gadheen waan sabaan beekne waa dubbatteedhaaf Oromummaa keenyarraa dubatte jenna jechuu miti. Nuti Oromummaa kan dhaalle Waaqoo guutuu fa'arraa dhaalle Haaji Adam Saaddoo Huseen Bunee fa'arraa dhaalle Elemoo Qilxuurraa dhaalle. Namni tokko gatii namaa beeku tokko yookaan immoo gatii amantaa beeku tokko as bahee waan hin taane dubbatu. Dhiifama dhugaa rabbii dubbachuudhaaf wanti har'a dhagaa ture baay'ee na dallansiise. Akkamitti yeroo akkasitti uummanni keenya carrammaan kaleessa uummata keenya qaqqabaa ture har'allee uummata keenya qaqqabu namni kun as ba'eetiniin waa'ee amantaa fakkeessee ajandaa uummata keenya jidduu kaa'a. Waan amantaa waan biraa wanta haasa'amu baay'eedha. Garuu waan haasa'amuu qabu haasa'uu dhiisee waan dubbatamuu qabu dubbatuu dhiisee namni as bahee akkamitti nama arrabsuudhaaf cufa itti deddeebi'ee nama dhuunfaa arrabsuu danda'a. Akkamitti amantaa fi gosaan as bahaa namni akka waan hojii hin qabne yookaan immoo akka waan seenaa hin qabneetti jaj nama godhuudhaaf as bahee dhufee waan hin taane as. Nuti bar hambiti hanna dhiisii jettiti lubbuun shaatu gamaa kan rabanti. Nuti tokko haa taanee waliin deemnu jenna diinni nu jala naannahee kakaleessa nu balleessaniif kakaleessa nu ajjeesaniif kakaleessa lafee keenya ol tuulan kakaleessa harmaa harka keenya muran kakaleessa qeerraa nu buqqisaniif garaan nu gubata hardhallee itti deebi'anii Kaarrayyuu Walloo fi Wallagga irratti wanti dalagamaa ture silaa ishuu ta'e ajandaa ta'e kan nama yaachisuu qabu isa kana. Gaafa du'aa gaafa waan wa'ii duubatti deebi'een beeku nama. Please ana bifa kanaan akkana wassobaa waliin deemaa na jaalachuurra na jibbaa kumaaf kuma dhugaa walii himna. Garuu namni akkana xixiqqoo tana of keessaa baasuun dhifaa fi dhugaa itti himuun dirqama ta'a. Jawaar kan jaalanne maallaqa nu nyaachisee yookaan immoo maal jedhee miti. Jawaar kan nu jaalachiise hojii isaati. Osoo hojii gaarii hojjette atis hin faarfamta. Namni hojii gaarii hojjetu kumuun faarfama. Namni hojii gadhee hojjetu akkuma si'ii kana mataa keetuu bakka hin buutu. Of bakka hin bu'u namni hojii gadhee hojjetu. Dhugama rabbiititti namni sammuu qabu silaa namni doktora jedhanii miti dhiisi. Ammoo doktora jibbean dhugaa rabbi. Doktora meeqatu jira doktorri doktora ta'e akkamitti baandarii ofiin akkamitti akkam daangaa ofiin beeku.
waan arraba isaarraa mi'aawuu fi waan arraba isaarraa mi'oofne adda baaseen beeku. Dhaaba waan hin taane walitti hin laaqina. Ajandaan harkaanu qabdu jajjabdu jira. Dhaabaanurraa waa'ee islaamummaa hardhaates baatee waan feete jetteef xiqqeessuu hin dandeettu. Waan rabbi ol fuudhe rabbi ol fuudhe yoo rabbi ol fuudhe namni gadi deebisu tokko illee hin jiru. Garuu wanti ati godhaartu kun Oromoof Oromoo jidduutti, gosaa fi gosa jidduutti, amantaaf amantaa jidduutti ishuu ta'ee deema. Ajandaa uummataa walii ajandaa uummatatti uumurra ajandaa uummanni harkaa qabu furaa deemuu qaba. Namni barate akkasi. Akka nama barateetitti ajandaa uummatarra jirtu tana irraa furi. Ajandaa jidduu kaa'an deemini. Dhugaa dubbachuudhaaf namni kun irra deddeebi'ee yoo nama sammuu qabu taate, yoo nama waa yaadu taate irra deddeebi'ee waan nama dallansiisu, waan silaa arraba namaarraan ba'uuf hin tolle, waan gurra namaatii dhageettiidhaan tolle gochuu dhiisee, ajandaa uummata jidduu kaa'u dhiisee dhaabbatee of ilaaluu qabaata. Seerattis dhiyaatuu qabaata. Tarkaanfiin seeratti isa dhiyeessuuf hojjetamu sirriitti itti cimee hojjetuu qabaata. Waan Oromummaaf taane, waan Oromoo taanee taane, Oromoon biyya kanaa Oromoo ta'ee waan ta'e ani isinitti isinuu na caala beeku. Oromoon biyya kanaa Oromummaa isaatiin xiqqaate. Oromummaan eenyummaa isaati. Amantaan garuu abdii isaa, onnee isaa, gootummaa isaati. Namni amantaa qabu onnee qaba. Namni amantaa qabu gootummaa qaba. Warri kaleessa diina afoo dhaabatan, warri kaleessa diina afoo dhaabatan sababa amantaa qaban cufaaf. Amantaan onnee isaaniiti. Amantaan gootummaa isaaniiti. Amantaan tokkummaa isaaniiti. Oromummaan eenyummaa kenna. Eenyuu naa kennuu hin danda'u, eenyuu narraa fuudhuu hin danda'u. ID kaardii isinitti fakkaatiin Oromummaa. Amantaan garuu onnee kiyya. Waan godhu kamiifiyyuu ka onnee natti horu waan amantaa qabaadheef. Amantanii dhiistanii amantaan anaaf onnee kiyya. Waan godhu irratti wanti godhu kamiifiyyuu kan godhuuf amantaa kiyyaaf. Har'a jiraadhee boru akka du'u beeka. Lafa tanarratti dhufee keessummaa ta'ee akka darbu waan of beekuuf amantaa kiyyaaf jecha an nama kan miine amantaa kiyyaaf. An namatti kan yakkine amantaa kiyyaaf. Warri gatii rasuulaan beekne alayhi salaatu wassalaam rasuula xiqqeessuudhaaf yaala. Jaalala kana barsiise. Onnee gootummaa kana barsiise. Baradhee dhaladhee itti guddadhee ka harkaa qabu an amantaa kiyya. Osoo amantaan na duuba hin jiraanne, osoo amantaan hin qabaanne, rakkoo gaafa rakkadheetiif, rakkinna gaafa rakkoo keessa tureetiif obsan qabdu ture. Namni ofii amantaa qabu amantaa namaatti hin bu'u. Amantaan amantaadha. Amantaadhaan immoo dhuftanii waan feetan waan biraa hojjedha. Amantaadhaan dhuftanii ajandaa nu jidduun kaayina. Ajandaan isin nu jidduu keettan tokkoffaa waloo kenna balleessa. Kun gocha hamaa waan diinni nu godhurra diinaan diina jettee loltee diinummaa isaa labsiteet itti deemta. Odoo kiyya jettu qoreen argaa si waraante beeka. Qoreen osoon argin nama waraantu immoo ulfaate. Qoreen akkasii sun qoree akka nama kanneeniiti. Waa'ee amantaa as baatanii hamilee akkamiitii waa'ee amantaa dubbattan. Hamilee itti waa'ee Jawaar Muhammaduu dubbattan hin qabdan. Waa'ee amantaa dhiisaati. Kanaaf waan hundaafiyyuu waan akkasii kana ajandaa akkasii kana nu gidduutti nuumini eenyuyyuu eenyu bakka bu'uu hin danda'u. Namni dhuunfaa yoo waan gaarii hojjetu uummata bira darbee of bira haadhaaf abbaa ofii bira darbee uummata bakka bu'ee hanga silaa sadarkaa deemuutti deema. Namni akkuma waan gaarii inni hojjetu namuun eebbisaa, namuu du'aa isaaf kadhata. Namuu rabbi isaa kadhata. Nama waan gadhee hojjetu garuu namuu doomi dirmi jedhaanii cabiin namni jedhuun sun cabuma isaa taate. Kanaaf dhaabaanurraa ajandaan akkanaa kun baay'ee rakkisaadha. Amantaa walitti dhufuun hin ulfaatti.
Waan biraa waan barbaaddan hin koottaa. Waan akka kanaa kana dhaabaa garuu. Dhaabannee olaa laallu, dhaabannee of haa laallu. Namni kaleessa isin maqaa balleessitan, namni har'a isin wanti amantaan har'a isin kalee balleessitan jiraachuu biyya tanaatiif hundee kan ture warra amantaa kan of harkaa qabu. Amantaan kun isaaniif obsa ture. Amantaan kun isaaniif gootummaa ture. Amantaan kun isaaniif irree ture. Kanaaf kanuma isiniin jechuu barbaada. Obboleewwintii amantaa biraallee keessa jirtan dhugaa dubbachuudhaaf akkuma kalee wajjin jirrutti waliin adeemnu ajandaa amma harkaanu qabdu tanatti haa xiyyeeffannu. Xixiqqoo nama akkanaa tana of duuba deebinee ilaaluu haa dhiisnu. Namni xixiqqoon akkanaatun immoo ofii dololloon nana ofii na nyaachuu fi milaga guddaan na geetta jedhe. Namni xixiqqoon akkanaatun ofii waa naman gootu waan biraatitti nama dabarsuuf deemti. Nama xixiqqoo akkanaa tanaaf jennee ajandaa wal jidduu kennee obboleessa keenya obboleettii teenya waliin deemnu ilaalcha keenya jijjiiruun qabaannu. Oromummaan keenya Oromummaa Islaamummaan teenyallee alhamdulillah rabbiin nuu kenne warri amantaa biraa keessa jirtanis akkasuma isin jaallannaa. Rabbiin immoo shira gamaa gamanaa nutti xaxamaa guyyamarraa guyyatti dhiigni keenya jigu kana nurraa haa fuudhu. Dhiiga ilmaan teenyaatitti gatii rabbi haa kennu. Ilmaan teenya bakka isaan jiranitti rabbi isaan bira haa jiraatu. Gumaa ijoollee teenya bakkatti lafeen isaanii bahee cabee hafaa jiru kana rabbi haa baasu. Ammallee irra deddeebi'ee kan isin jedhu kanuma kan kadhadhus kanuma akka isin kadhattanis isuma. Rabbiin nuti jala dhaabannee harkatti ol qabannu yoomuyyuu nun gatu. Namni immoo xixiqqoon akkanumatti namatti xiqqeessiti. Kanaaf ulfaadhaa guddadhaa wanti baay'ee nama dallansiisu. Yeroo akkasii kana keessa maaliif ajandaan akkanaa kun dhufa? Yeroo akka kanaa kana keessa ajandaan akkanaa kun nun barbaachisu waan jedhutu iyyuu xiqqoo nama aarsaa. Paartii feetan keessaa hoo jiraadha namni waa'ee amantaa irratti beekaa wal ignoor waliin tolereet waliin godhu. Amantaa irratti eenyuun iyyuu eenyu tolereet hin godhu. Paartii fedhe hordofuu danda'a. Amantaan amantaadha. Ani nama boru asirra jiraadhee boru darbu. Namni jiraatee darbu tokko aga jiraadhutti biyya itti jiraadhu uummata fi jiraadhuuf uummata keessaa ba'e san kabachiisee kabajuu barbaada. Garuu ofii kiyyaa jiraadhee akka duwwaan beekuufis amantaa qabaadha. Amantaan tiyya akkasii. Kanaaf naaf jiraadhaa ulfaadhaa horaa bulaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.